asuma magaalaa Riyaadiin keessatti mana hidhaatti qoobataa jedhamti. Gara nama 41,000 tariiqatal Khalqii rakam waahidiitti. Gara nama 21,000 asuma naannoo Masjidal Hudaa jedhamtutti. Gara nama 14,000 walii gara ijoolleen jiran mana hidhaatti. Gara nama 76,000 warri Makkaaf Jiddaan jiran akkasitti hidhamanii jiran bakkuma tokkotti. Ijoollee Oromooti irra hedduun isaanii cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Malli nurkaa badee Rahiim yaa Rahmaanii hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Malli nurkaa badee Rahiim yaa Rahmaanii cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Assalaamu alaykum yaa jamaa ikhwaanii. Jarrina dhageessan dhiiraaf dubartiini sheerii waliif godhaa jirii argattanii. Keessattuu ammas warri sooshaal miidiyaanii waanuma adda addaa dabarsaa jirtanii. Akkuma dur namaaf sagalee taatanii ammas itti fufaa miidhaa argattanii. Obboleewwan keenya mana hidhaa jiranii musiibaan adda addaa jedhamu tannaanii sagalee nuu ta'a jechuun dhaammatanii. Warra biraa du'ee fiijii galchanii owwaalchuma gaarii leetuun argatanii jiha jaha oliif achi tursiisanii. Booda du'aan namaa tallaa guunaanii dhufanii janaazaa walitti guuranii. Bakkuma tokkotti taankiin owwaalanii. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Warri haga ammaa lubbuudhaan hafanii nutti warra du'ee wayyanuun jedhanii. Jarris du'aaf jireenya gidduu jiranii. Gariin dhukkubsatee qaamni lukkaanaanii cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Malli nurkaa badee Rahiim yaa Rahmaanii hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Rakkoon kana qofaa miti yaa ikhwaanii. Gariin warra fuudhee jiraata waliini waggaa tokko lamaaf jiraataa turanii booda jidduu jiraatti ijoolleen argamnaanii. Isin dalagaarraa mana deebinaanii inni irraa qabamee mana hidhaa seenaanii. Rakkin akkasiifaatu jira yaa ikhwaanii. Mucaa guddifachuu waan qalbii seetanii inni hojjetee fiduu irraa hidhamnaanii. Maal nyaatee guddatti jettume ilmaanii. Rakkattee guddiftee waggaadhaan keenyaanii. Booda mucaa gara biyyaa dabarsanii akka rasiidaatti biyyatti awwalanii. Abbaanis hidhaarraa biyyatti gallaanii. Isin qofti asaftee dalagaa seennaanii. Inni biyyaa galee kan biraa fuunaanii. Isin isaaniidhaan asitti rumnaanii. Akkasitti bultii wal jalaa diiganii. Rakkoo akkanaati bultii ofii diiganii. Hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Rakkoo meeqatu wal takaalee jira. Gariin warraaf ilmoo wal faana galchaara. Akka kaardii biyyatti awwalaara. Jara biyya galchuuf waa meeqa kasaara. Wanni inni hojjete jalaa ta'e dara. Mee dhaggeeffadhaatii warra jedhu faara. Isii biyyaa dhoksee kan biraa fuudhaara. Akkanatti akkamiin bultii ofii ijaara. Isin biyyaa teessee gatti waa maraaf. Zawjiin koo yoomumaa naa dhufaa jirraa jettee karaa eegdii sabartee waa maraa. Booda gida geessee kan biraa fuudheera. Gara qaadii deemtee ni qabuuftu ofirra. Akkanatti bultii meeqa diigameera. Amma afurittillee fuuchuun dhuma jira. Rabbuma dubbatee jira quraanarra. Masnaa wa sulaasa urbaa nutti himee jira. Quraanatti hirkatanii miidhuun eessa jira. Akka rabbiin jedhetti guutuudha haqa jira. Nungodiin kasaara Rabbi yaa Rahmaanii. Cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Malli nurkaa badee Rahiim yaa Rahmaanii. Cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii.
xumurarra ergaa tokkon sii gabaasa warri na dhageessan jaarsa dargaggeessaan waggaa 100 biyya duniyaa keessa eenyu jiraata laata naa himuu dandeessa hunduu hojii ofii nyaata qabrii keessa kanaafuu of eeguun hunda barbaachisa kanaafuu of eeguun hunda barbaachisa keessattuu shamarran biyya rabaa keessa dalagataa jirtan mana rabaa keessa haramarraa of eeguun isin barbaachisa rabbiin isin eegu mootiin irra keessaa sina baasu harka namaa keessa yoo hunda dubbanne isinittiin dheeressa asitti gabaabsee dhiisee baha keessa Khaliqni irra keessa ilaa yawmiddiini hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee rahim yaa rahmaanii cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee rahim yaa rahmaanii cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee rahim yaa rahmaanii cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii